Bakkaa fi haala keessa jirtan maratti nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu hordoftoota keenya. Nagumaa ammallee nagaan dabalee dachaadhaan isiniif haa baay'atu jenna. Seenessuu keenya yeroo darbee keessatti danuun poolisoonni mana dhufanii isaan qabu bakka dhufanitti tolaa ituu reebaa jiraniin gara mana boolii waan tureef balbala banatee ba'u. Sana booda marfata adda addaan fiigaa ture. Naannoo mana birruufaa gaafa ga'u poolisoonni 5 birruu qabanii itti dhufuu akka isaan argee rifachuu fi socho'uu dadhabuu. Sana booda qulfii birruun mana birruufaa danuutti kennanii manicha akka hin sochoone jedhanii poolisoonni darbanii deemuu isaanii utuu dhagaa jirru addaan cite. Sana booda maaltu ta'a laata? Danuun manaa poolisoota baqatee ba'e bakka inni dhokachuuf deeme immoo poolisoonni riyyaasaa qabanii itti dhufaniiru. Isaan immoo akkasiin sochoone mana kana eegittiin jedhanii bira darbanii deemanii. Mee waan itti aanu walumaan haa hordofnu. Yoo isiniif danda'ame hiriyoota keessaniif qoodaa laayikii gochuus hin dagatinaanii affeerraa keenya turtii gaarii. Danuun fiigicha yeroo dheeraa booda gara mana birruufaa kan dhufee fi keessa dhokachuuf ture. Furtuu balbala jala bakka suuqan waan beekuuf birruuf abdiin hojii yoo deeman illee dhokatee achi ciisuun dadhabbii fi naasuu galgalaa fi amma isarra ga'eerraa wayyaa'uuf ture. Balaa caalurra bu'e garuu akkuma isa bira ga'aniin birruun mallattoodhaan danuu agarsiise. Poolisiin tokkos gara danuutti dhufe. Danuun ni dilallaa'e. Galgala fuula duraan kan jedhe amma boodaan illee jiidhuu hin oolle. Bara si'anaa cubbuun laga ce'u mirgaan kan raawwatte yeruma sana battalatti argatta. Kan galgala abdiitti kolfee isa mudachuu hin oolle dubbachuuf jedhee afaan bane. Afaan isaa dirqiin gara yoo saaqamellee sagalee baasee dubbachuu garuu hin dandeenye ni goge. Poolisichi akka isa bira ga'een furtuu birruu harkaa fuudhee ture darbatee danuurra buuse. Mana isaa sirriitti eegi akka mana kanaan sochoone jedhee erga karaa jalqabee booda deebi'ee sakatta'e waraqaa eenyummaa danuu fudhate. Osoo hin deebisiniif ilaalcha dalgaan lafarraa kaase bakka dhaabbatetti dhiisee deeme. Danuun erga poolisichi karaa jalqabee booda maal jettanii jedhe. Gaarummaan isaa poolisii isarraa fagaate miti. Namni danuu cina dhaabbatillee kan inni jedhe hin dhaga'u ture. Guddisee waan dubbate itti fakkaate malee hasaaseeti. Qalbiin gaafa itti deebi'u tirachaa mana birruufaa banatee seene. Anaaf tolaanii gochaa keenya galgalaaf qabamne. Birruun maaliif qabame? Akkamitti hojii hin galle? Abdiinoo eessa deeme? Jedhee waa qalbeeffate. Inni poolisoota fidee mana keenya seenee abdiidhaa laata? Poolisoota dura deemaa waan tureef poolisoonnis erga mooraa seenanii booda waan an argeef abdii ta'uu adiisu hin hubanne. Osoo abdii ta'e birruu waliin gargar maaliif ba'anii? Lakki abdii hin ta'u jedhee deebisee immoo ofuma isaatiin walitti falmaa. Akka xiqqoo tureen ija isaa dunuunfatee ture banee mana keessa ilaaluu jalqabe.
firaashii lafarra jirurra ciisee ture birruun faasiree hin qabanii achuma lafa buufatanii rafuu iji isaa osoo oliif gadi ilaaluu jaakkeettii fannifamee jiru irratti hafee jaakkeettii gurraacha limitiidha birruunis ta'e abdiin wayyaa qaban danuun ni beekaa jaakkeetta kana garuu hin qabanii garuu bakka itti jaakkeettii kana arge yaadachuuf yaale shakkii tokko malee galgala kan arge ta'uu boodarra hubate balaqqee yeroo dheeraaf dhaabbatee ture al tokko yeroo eefuu arge akka ka'ee hubatee ilaale giibii keessaas ba'ee waan akka shurraabii rarra'aa jiru tokko harkisee jaakkeetticha keessaa baase ija isaa amanuu hin dandeenye warra galgala meeshaan sodaachisee albuudaa isaan qotanii baasan turan saame ta'uu hubate harki harkan nyaatu hiriyootuma keenyatu nu nyaateedha maaliif qabarree raajiidha giibii gara tokko keessa quba kaa'ee koodii dheeraan qubee baaqeedhaan qubee dachaa fi lakkoofsaan barreeffamee turee fi waan akka warqii maraa keessaa ba'ee ture sana jaakkeettii kana keessatti arge kan isaa harka ture ta'uu hubate yaa rabbi kan humnaanii narkaa fudhatanii ogummaa kennaa deebisuuf jettee na fidde jedhe yaa rabbi ati guddaadha ati baay'ee na jaallatta anatu wallaalummaa kootiin ta'e malee eeyyee ati dhugaadha rabbii kun na jaallatta jechaa warqee maraa fi geengoon yoo jiraate jedhee wayyaa keessa oliif gadi sakatta'e garuu hin arganne birruu erga qabanii jaakkeettichaa fi kan fuula ittiin dhoksanii akkasumas koodii kana maaliif dhiisanii yaa poolisii ragaa guddaa egzibiitii ta'uu dhiisaniitu nama qabanii deemu jarri kun poolisii dhugaa natti hin fakkaanne jedhee utaalee ka'ee dhaabbate eeyyee jarattiin deebitee dhufuu isheen oolu haa ta'u jettee dhiistee deemte ta'a keessumaa koodii argame akkamitti dhiisanii deemu anaanis maaliif mana eegi sochoota asuma akkan sochoone naan jedhanii tolaa qabanii maqaa koo wallaalanii warqeen nama dhiba eeyyee waraqaan eenyummaa koo isaan akkamitti tolaa warqeenya dhufanii qabani waraqaa eenyummaadhaan balbala kana irratti irraa fuudhaniiru namni tolaa barbaacha dhufe anaan maqaa koo wallaalaa heddii gaafa waraqaa koo arganna yaadatanii jedhe dubbichi dhibboo cimaadha mana kanaafee miliquun qaba jedhee gara balbalaatti adeeme osoo balbala hin banin karaa qaawwaa gara alaa ilaale dargaggoonni lama tokko koofiyaa kan kaawwate inni kan biraan immoo daawitii ijaa gurraacha guddaa tokko ija isaarra kaawwatee ijoollee xixiqqaa safaraa waliin biyyoggaa taphachaa jiran arge sirriitti yeroo fudhatee ilaale tokko yeroo taphatu inni biraan immoo naannoo isaa jaan to'ata akka irratti hin beekamne eeggachaa gara mana danuun keessa jiru deddeebi'ee ilaaluu baay'isaa danuun hafuura dheeraa baafate waa malee manni naaru eeyyee waa malee manni naaru jetti haati gaaddise karaa balbalaa ba'uun balaamaa namatti fida eeyyee biyya kanatti qabamuu dhiisuudha qabamnaan harka bineensaa galuudha kan sila tolaarra ga'aa ture ilaaluun ni danda'ama tolaan hin deemuun jenne isaan illee filannoo laannee fi gaaffii dura kaballaatu dursa dhiitichatu dursa
reebichatu isaanitti tola. Yoo hin gidirsine poolisii waan ta'an isaanitti hin fakkaatu. Saayinsiin poolisii garuu sana miti. Poolisiin hundumtuu akkas jechuun hin danda'amu. Kan titiisallee namarraan kaasne ni jiru. Isaanii dandeettii gahaa qabu. Warri kun dandeettii yookaan beekumsa dhabuu isaanii ija dhiibessuun, ija namatti babaasuun, dheekkamuun, ifachuu fi reebuun golkuu barbaadu. Kanaafuu harka isaanii galuurraa harka Alshabaabii galuu wayyalleen jedhu jedhee qoosuuf yaale. Harka isaa lamaaniin rifeensa mataasaa bujjug gochaa hooqqate waan godhu wallaale. Fuula duraan kiyyoon hidhamee jira, boodaan immoo balballi hin jiru. Daqiiqaan gaafa dabalaa deemu funyoon morma kootti jiru gabaabbachaa deema. Eeyyee akka funyoon morma kootti diramee jiruttan lakka'a. Yeroo gubuun qabu manaa gadi ba'ee akka nama kutaa biraa seenuu yoo naanna'ee boruu kanaan bayoo jedhee gara balbalaatti deebi'e. Ijoollee xixiqqoon gara manaatti waan deemaniif dargaggoonni lamaan achumatti hafaniiru. Fakkeessuu tokko malee kallattiidhaan gara mana birruufaa ilaalaa jiru. Danuun otoo hin beekin balbalattiitti bu'e. Balbalattiin gara alaatti banamte. Dargaggoon lamaan isa eegaa jiran utaalanii ka'anii. Danuun suuta jedhee balbalicha itti deebise. Dubbiin hammaataa jira. Garuu hanga kana maalin godhe? Kan namni lama anaaf jedhee hojii hiiku. Deebisee immoo ofuma isaatiin silas yoo hojii qabaatan miti jedhe. Gaaffii akkasii fi deebii kennuu yaaduun gowwummaadha. Amma kan na barbaachisu miliquudha jedhee fiigee ba'uu fedhe. Gara balbalaatti utaale. Garuu ni sodaate. Gara foddaatti deebi'e. Foddaan sun baay'ee xiqqoodha. Qaawwa isaa miti. Mataa isaallee baasuu hin dandeessu. Mahaandisii mana kana ijaaree abaare. Manichi garuu ogeessan beeku. Warruma manaatu dhoqqee dhoobee ijaare. Foddaa hin jedhamu. Aaraaf yookaan qilleensa galchuuf jedhamee qaawwi kana feedha. Waan godhu gaafa dhabu gara balbalaatti deebi'e. Ammas ba'ee fiiguuf aggaame. Gara of boodaatti deebi'e. Mana keessa naanna'e. Osoo oliif gadi ilaaluu bakka wal caalu tokko arge. Balbala saamsamee laastikii fi gaazexaadhaan cufamee ta'uu hubate. Laastikicha irraa ol kaasee gara balbalaatti deebi'e. Karaa qaawwaa dargaggoonni silaa jiraachuu isaanii ilaale. Jiraachuu miti. Ciraadhumaan poolisoonni uffata heeraa uffatan lama itti dabalamanii arge. Sardamee gara laastikarraa kaaseetti deebi'e. Balbala saamsamee suuta jedhee addaan baasee deebi'e. Garuu akka inni yaade kan saamsame sun balbala gara alaatti nama baasu miti. Mana namaa keessa kan nama seensisuudha. Danuun filannoo biraan qabu. Garaa jabaatee kan irra ga'uu hundaa danda'uuf suuta jedhee gara manichaatti darbe. Balbala saamsamee tures laastikaa fi gaazexaa ol kaasee ture gad deebisee akka isaa duraatti kan saamsame fakkeesse. Mana inni itti darbe keessa balbala saamsameetti hirkatee kan jiru sireedha. Miilla siree sana jalaan lafa bu'ee dhaabbate. Siree kanalla intarri furdoon tokkoof gattee rafteetti. Mudhii ishee ol qollaadha. Mudhii ishee gadis taanaan amsoolaan gama tokkoon
irraa solola'ee gar tokkoon qullaatti ishee hambiseera. Butaan taallee hin kaawwanne. Nyaarri ija ishee gobbuudha. Haa dunuunfattu malee iji ishee gurguddaa ta'uun ni beekama. Maddiin ishee guutuudha. Dabbasaa faranjiin isheen hidhatte kan uumamaa Rabbi isheef kenne fakkaata. Baay'ee irraa bareeda. Hirriba nagaa keessa jiraachuu hafuura isheen baafatturraa ni beekama. Nageenya namoota baay'ee walitti qabdee kan qabattee jirtu fakkaata. Yeroo ani dhiphina guddaa keessa jiru isheen akkasitti of gattee rafti. Mana gadi aanaa siree caccabaarra akkasitti of gattee rafti. Mana jabanaa siree jabanaa fi ispoonjii yookaan firashii mijaawaarra ciisanii hirriba kan hin qabne manni alakkaa'u. Eeyyee baay'ee guutaniiru bar. Kan of harkaa qabnutti gammannee yoo jiraanne akkas kunoo. Abjuun qilleensa irratti mana ijaaraa jiraachuun bu'aan qabu. Kana isa xiqqaa galateeffatetu isa guddaas beeka. Otoo inni yaadaan wajabbaraa jiru intalatti ciisaa turte hafuura dheeraa baafattee isa dura cinaachaan ciisaa turte dhiistee gara dugdaan ciisuutti gara giddaratte. Wayyaa sila irra jiru gattee qullaa akka dhalatte taate. Qaama saalaa ijoollee durbaa yookaan ga'eessotaa akkas ifaaf ifatti argee hin beeku. Kan ijoollee daa'ima xixiqqoo darbee argeera. Kan nama guddaa garuu argee hin beeku. Amma garuu dhaabbatee dhorkaa tokko malee ilaalaa jira. Dabbasaa mataa isheerraa kaasee hanga miila isheetti deddeebisee do'ate. Godeettiidha. Funyaan ishee dooluudha. Qaamni ishee garuu nama harkisa, nama marara. Hidhiin ishee na dhungadhu jedha. Mormi ishee dheeraa miti. Harmi ishee akka tulluu walalee fi tulluu cilaaloo gamaaf gamana dhaabbateera. Na qabaa jedha. Harma ishee gidduun gara handhuura ishee fi luqqeettuu ishee ilaaluun sulula gaarreewwan Oromiyaa nama yaadachiisa. Luqqeettuun ishee bodhosaadha. Qaqqabii baadhu haammadhu kunuunsi nama jechisiisa. Danuun qaama ishee biraas haa ilaalu malee deddeebi'ee kan qubatu luqqeettuu ishee gidduudha. Rakkoo keessa jiruu fi bakka jirullee ni dagate. Qaamni isaa ni ho'e. Utaalii irratti kufisa jechisiise. Bolaaleen isaa fuula duraan akka godoo boqqolloo fannifame. Qaamni hormaata isaa garmalee dhagooge ni qorame. Dhiigoo fi suupper igoon isaa wallaansoo wal qabaa jiru. Suupper igoon osoo xaxaa akkasii seente keessa jirtu keessaan bahiin xaxaa dabalataatti of hin kennin. Yoo iyyite hoo yakka gudeeddiin yoo himatamte hoo maatii yookaan abbaa warraa ishee yoo sitti dhufan hoo jedha. Intalattiin harka ishee diree ture akka nama deebifatu amsoolaa gar tokkoon fuula ishee irra buufatte. Qullummaanis ta'e dugdaan ciisuun akkuma jirutti jira. Miila ishee tokko akka ol dachaasuu geete, inni tokko akka diriiretti jira. Oh my God! jedhe danuun asaasee. Waan nageesse itti fakkaatee rifate. Irra caalaa gojoma'e. Gorora liqimse. Karaa ishee miila ishee ol dachaafatte sanaan ol siqee cina isheetti qarqara sireerra gadi taa'e. Kophee baasuu dhiisuu jedhee yaadaan wal lolaa.
Baafachuu gara miila isaatti gadi jedhe. Eessaa dhufee osoo hin beekin harki tokko irra bu'e. Hammaaree siree irratti lafaan isa dha'e.